Simbirtu manni murtii ol aanaa Saawudii Arabiyaa guyyaan boruu Khamiisnim guyyaa xumura Ramadaanaa akka tahuufi akkasumas guyyaan Jum'aadhaa guyyaa Iid al-Fitrii akka tahu labseeti jiram. Hundi keenyaahuu guyyaan boruu guyyaa soomanaa tahuu hubachuudhaan guyyaan Jum'ataa immoo guyyaa Iidaa akka tahu akka wal hubachiifnu jennam. Namni odeeffannoo kana argite hundinuu sheer godhee obboleeyyan kee biraan gahi. Guyyaan boruu guyyaa soomanaati, guyyaan Iidaa immoo ayyaanni Iid al-Fitrii guyyaa Jum'ataa taha. Saawudii Arabiyaatti haalli qilleensa ulfaataa ta'urraa kan ka'e ayyaanni Iidaa masjiida keessatti salaatama jedhamaa jira. United Arab Emirates ammoo haala rabshaa fi walitti bu'insa Iraanii fi Ameerikaa fi Israa'el gidduu godhamaa jiru ilaalchisee ayyaanni Iid al-Fitriidhaan manatti godhamaa masjiidatti salaatama malee ayyaanni Iidaa dirreetti hin salaatamu jedhameera. Ayyaanni Iidaa bara kanaa yeroo walitti bu'insi Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti hammaatee jiruu fi walitti bu'insi Ameerikaa fi Israa'el Iraan wajjin gaggeessaa jiran baha jiddu galeessaa gaaga'aa jirutti gaggeeffamaatiin jira. Saawudii Arabiyaa dabalatee biyyoota Kuweetii fi Qatarii fi United Arab Emirates dabalatee biyyoonni hedduun haleellaa Iraan jalatti argamu. Ameerikaanis Iraaniin rukutaa jirti yeroo kanatti ayyaanni Iid al-Fitrii gaggeeffamuu fi biyyoonni baha jiddu galeessaa cinqii Iraan jala jiran dhiiroo akkamitti dabarsuuf deeman ayyaana kan jedhu walumaan laallam keessumattuu ardiin baha jiddu galeessaa kan misaayilota Iraaniin haleelamaatiin jirtu. Misaayiloonni Iraan baha jiddu galeessaa kana weeraraatiin kan jiru biyyi kun yeroo kana keessatti ayyaanni Iid al-Fitrii gaggeeffamuuf jechuudha. Rabbiin nagaa haa buusu jenna. Iraanii fi Ameerikaa fi Israa'el jidduutti haleellaan gaggeeffamaa jiru waan dhaabbatuuf deemuun fakkaatu hundi keessanuu biyyoota kanaaf du'aayii godhaa isiniin jennam. Rabbiin keessumattuu biyyoota Islaamaa hunda isaanii nagaa taasisu. Ameerikaa fi Israa'el yeroo isaan itti caban bara kana Rabbi haa taasisu jenna. Amiin.